ليقهر قهر. اسمعني يا رجال. ها أول جابنا الزيت وبديت بالزيت وبالحنة يا ما صار ني. وين صار الشعر الحين؟ بشوف وين وصل الحين. ني شما دعوتو تكو فيا كيساني نجا جرتو نجني ربي بك جرتان سني فبايتو هندا كيساني فيجو أني نجا كو غلط ربي نجلتهم سنين جدا أرهان كان مو فيديو نكو فتشيس وران وفيديو سادا وانا مندرا تيك توك دي فيديو ميس مدال Asine simsinya chapistik ya goku lipstick ya mobile ya koyuko misha goku nagayo nigido ikabeku atana waisabeku dite kanara mute ya dite kasi maya siga dite kanara mute ya dite kasi maya siga dite kanara mute ya dite kasi maya siga kanara mute ya dite kasi maya siga abu ko kalala Dhugaa viidiyoon kuni nuyi akkasitti dhiphanna umurii amma fakkeenyaaf isaan harmee keenya nu ta'uudhaan yaada garuu umurii keenya nuyi akkasitti dhiphanna isaan garfataa isheedhaan akkasitti jiraatan dhugaa rabbi biyyattii yookiin mana keessa yookiin immoo biyya keenya keessa akkasitti rakkoon hin jiru miti rakkoon nama jirti. Egaa immoo baan akkasitti fataadhaan isaan garuu sirbi gaariidha jechuu koo miti akkas ta'uunis gaariidha jechuu koo miti. Dhuma ta'uuf dhiphisuun gaarii miti bakka deemanitti amma danda'amaa ta'etti of dhiphisuun gaarii miti gabaabumatti sirbis gaariidha dheeyyaadu kuni gaarii mitis kunis gaariidha dheeyyaadu akkasas siniin jedha akkana fakkaata viidiyoo tan immoo ilaalla. Boom! Yo! Garuu namichi kun dhugumaan kufee natti fakkaata malee ani waan nuti fakkaatu in kufee natti dhuguma gad darbatan natti fakkaatu gaan viidiyoo waan dhugaa gad darbatan natti fakkaatu akkam waan kun meesinitti akkam kanaaf laaluudhaaf ani dhugaa rabbi fuutee waan dhuguma gad darbatte malee yallaa sanarraa fooqii sanarraa waan soba natti fakkaan dhugaa isheen akkasitti dhiitte waan amachirraa gad darbatan natti fakkaate sirriitti laale garuu naaf hin galle akkasas siniin jedha فيديو تاني مرة ليقهر قهر. اسمعني يا رجال. ها أول جابنا الزيت وبديت بالزيت وبالحنة يا ما صار ني. وين صار الشعر الحين؟ بشوف ني. وين وصل الحين. ني mucoon tana kun daa'imni tuni nama daa'ima waggaa 3 yookiin 4 akkasan taatu dhugaa bakka hedduu deemtin tarvii yoollee haalli dhufaatii ta'uuf baate bilbilaan yookiin tiiviidhaan akkasitti intarvii taasisanii kuheetti natti fakkaata bakka dhaloota ishee umurii tanaan dhugaan siniin jedha bakka isheen deemne jiru maaliif daa'imni ofii namni tokko waan barbaadu wannoodhaan baay'inaan daa'imni waan ofii karoorfatte yookiin waan ofii waan ofii yoo dhiphisan daa'imni hin jaalattu waan yaraatti gorsuu waan yaraatti haamlee kennuuf osoo hin taane bakka guddinaaf ishee ta'u bakka boruu jabina isheedhaaf ta'u akkasitti doo haamlee ta'anii fi gaariidha garuu maatitti haamlee ta'ee fi duraan hamlee kennanii fi akkasitti fuullee namaatti baatee akka nama guddaatti intarvii ta'aa jirti. Isa bichaa uummatu akka nama guddaatti haasofte ismaani arachaa jettiin maaliif moraalii konfidensii ishee umurii tanaan jechuudha. Maaliif hojjettan manaa baaka waan hundumtuu mana hamlee qabdi. Maatishii waan hundarratti hin dhoowwani. Moraalii kennuuf hamlee kennuufan. Kanaaf hamlee maatiin ofii yoo waan barbaade daa'ima sana hunneedhaan waan yaraatti ta'u somti waan yaraatti fakkeenyaaf waanuma isheen barbaadde
daa'imni waanuma ishiin jette hunda osoo hin taane waan yaraarraa gorsaa waan yaraa gaaritti immoo haamilee ta'uuf waan gaaritti immoo haamilee ta'uuf amma danda'amaa ta'e amma ofuma ofii jechuudha. Akkasii bakki dhaloota ishee koyeetina fakkaate akkan yeroo hundanni ishee daawwadhaa akkasuma interview hoggaa taatullee bakka hundatti inni ishee daawwadhaa baay'ee nama guddaa jettan nama guddaa. Kanaaf iyyuu maaltu as keessatti dhugaa na kofalchiisetan isma inni rachaa jettee akka nama guddaa sitti namichaan isa namni guddaadha sana beektani. Kanaaf iyyuu daa'ima keechan waanuma fe'aa barbaaddu hoggaan sin hin jedhu waan yaraa doon taane waan gaarii waan haamilee ta'uufitti haamilee ta'aafi waan nan taane immoo gorsa. Keessattuu daa'ima taatee waan yaraatti jalqabde tana akkasumatti fufti. Akkasuma siniin jedhaa kanarra waa waradha.